argeuma angawari jalantinama jalle malenam nijirjirama argeuma argeuma angawari jalantinama jalle malenam nijirjirama argeuma argeuma Video tan daawwanne walitti deebineerra asirraa maal akka hubattan qeerroon Oromoodhaa maal akka hubattan ummanni Oromoodhaa kan addunyaarra jiru maal akka hubattan qeerroon Oromoo ergaa isaanii jara funyaanii hanga taankeetti hidhatan dura dhaabbatanii hayyoonni keenya mana hidhaatiin nu bahuu qabanii yaadni keenya illee Finfinneen ta'u Oromoo ta'uu akka qabdu gaafiin Oromoolee adeebuu akka qabdu jara gurguddaa dura dhaabbatanii yaada isaanii dhibbatti akka ibsatan qeerroon sooshaal miidiyaa kanarratti illee argaa jirtu yaada torbee kanaa keessa kutaa lammaffaarratti yoo deebinu jarattiin gurguddaan ayyaana irreechaa kanarratti karoora jalqabaa akka baafatan namoonni Oromoo namoonni hammi isaanii qoftiin akka irratti argaman jechuudhaan waan dubbachaa turaniif garuu hin milkoofneef guyyaa araarallee ayyaana irreechaa irratti akka gaafiin garagaraa ka'aa jirtu Abiy Daawun Shimallis Daawun bilxiqinnaa daawwan isin hin barbaannu nurraa galaa bakka dhuftanitti jechaa jiru. Jarri kun maaliif akka taa'aa jiran wanti addaan nu beeku hin jiru. Irreecha Bishooftuu irratti illee mormii cimaan akka ka'aa jiru intarneeta addaan kutuudhaan akka namoonni waliin argine gochuudhaan ilmaan Oromoo warreen biyya lafaarra jirtan hundi keessanuu argaa jirtan. Kanumaafuu qeerroon jabaachuu qabdi sagalee hayyoota keenya warreen mana hidhaa jirtaniif illee sagalee ta'uu akka qabdan dhaamsa isiniif dabarsuu barbaada. Galatoomaa ulfaadhaa. Gadaan gadaa bilisummaati.